Akkam jirtanii uummanni keenya biyyoota garaagaraa irra jirtan kabajaa bakka jirtanitti isin haa gahu jechaati. Kun gammachuu guddaadha. Gara tokkoon haala hamaa keessa jiraannus gammachuu gabaabduu tokko yookiin immoo gaafii uummata keenyaa waggoottan darban shananiif gaafachaa turre dhaabbanni Googilii afaan Oromootiif carraa kenneera. Hiikaa afaan Oromoo ifatti eegallee jirra jechuudha. Gaafii 2016 gaafanneeni dhaabbanni haala mijeessee turus gareen dhimma kanarra hojjechuudhaaf itti gaafatamummaa fudhate haala adda addaatiin hanga ammaa jechoota barbaadame odoo hin raawwatamin hin kennin dhaabbatichaaf odoo hin kennin waan tureef dhaabbanni immoo amma anaalisisii ji'a darbe hojjeteen afaan Oromoo hiikamuu qaba gara Google Translation'itti ka jedhuun dhaabbanni murtee dabarseeti yeroo ammaa namni kamuu bakkuma jiru akka afaan kana hiikuuf carraan kennamee jira. Akkuma feesbuukiitti onlaayinii bakkuma jirru teenyee hiiknaa ka hiiknu gaalee hima jecha fi wantoota akkas akkasii waan ta'eef kuni gammachuu tokko gara hundaanuu qabsoodha akka itti jirru waan ta'eef qabsoo hundayyuu garuma dandeenyu waanuma dandeenyuun gaggeessuun dirqama ta'a. Qabsoo tana wanti adda godhu afaan Oromoo dhiibbaa biyya keessaatiin dhiibbaa gara mootummaatiin jiruunillee hanga ammaatitti ilaalcha guddaa kan argate waan ta'eef pirojektiiwwan gurguddaan afaan kanaaf hojjetamuu qabu odoon hojjetamin hanga ammaa tureera. Kanaaf jecha afaan uummanni hedduun dubbatu kun sadarkaa duubatti harkifachuu irra gaheera. Duubatti harkifachuu tana keessaa ka baasuu qabu nu'u dhimma keenyaaf nama biraa eegnu jennee waggaa 2016 irraa eegallee gaafataa turreen yeroo ammaa dhaabbanneen ifatti akka afaanota gurguddoo 145 ol guddateera. Yeroo ammaa afaanonni gurguddoo addunyaa afaanota gurguddoo kana akka dabalamuuf carraa kenneera. Carraa kana akkamitti akka hiikuu eegallu gabaabsee isinii agarsiisa. Tartiiba isaa kaleessa galgala ORICT irratti maxxanseen ture. Kanaaf jecha ani Abdiisaa Bancaati. Namoonni hedduu beektu. Feesbuukiin kan koo waan cufamee jiruu fi feesbuukiin kiyya haaraa feesbuukii kan koo haaraa itti agarsiisa. Kun feesbuukii ORICT'ti. Gareen feesbuuk tiraanisleeshin illee uumamee jira. Peejii kanatu kiyya yeroo ammaa peejii kanarra barreessaara. Kanaaf asirraallee ilaaluu dandeenya. Kaleessa galgala tartiiba kaa'eera waan ta'eef peejii kana hordofaa asirratti waan dhimma afaan Oromootiin wal qabate waan tokko tokko torbaan darbe peejii baneedha. Peejii kanarra ni argattu. Amma tartiiba kana isinitti agarsiisa. Tartiibni ORICT irratti maxxane kun kan peejii kan koo irra jiru sanidha. Walumaa galatti tartiibonni barbaachisan tartiibota shanan kana. Tartiibonni shanan kun linkii kana banna jechuudha. Linkii kana yoo kiliik goone nu dhufa. Garuu linkii translate@google.com kana banuu keenyaan duratti iimeelii jiimeeliidhaan baname qabaachuu qabna. Wanti beekamuu qabu iimeelii jiimeeliidhaan baname qabaanneeti. Kan amma bakka irratti banaaru kan amma asirratti baneera. Iimeelii kan kootiin seenuu kan koo asirra argitu jechuudha. Abdiisaa kan jedhu iimeeliin kan koo jira jechuudha. Iimeelii kanaan dura loogiin gochuu danda'uudha qabda. Iimeelii keessaniin dura loogiin gootu. Achi booda immoo linkii kana yoo bantanii jettanii peejii kanatu isinii dhufa jecha. Peejiin duwwaan kun. Peejiin duwwaan kun yoo isinii dhufe peejii duwwaa kana irratti afaan Oromoo reef hiikkaadhaaf as hayyamame waan ta'eef hojiidhaaf hojii irratti waan hin jirree fi as keessa barbaannee argannu afaanota jiran kanneen keessa jechuudha. Fakkeenyaaf Oromoo jedheeti kan jiru waan ta'eef Oromoo kan jedhu O keessa hin qabnu jechuudha. Kanaaf jecha as bira barbaaduu isin barbaachisu. Namni hedduu bilbilaanis kaan immoo barreeffamaan na gaafachaa jirtanii as keessa hin jiru hin sobaartanii wanta akkasii hin eegalle warroonni jedhaman jechuudha. Amma nuti iimeeliidhaan waan bananneerruu fi koominiitii keessa seenna jechuudha. Koominiitii ishee koominiitii jettu kana jechuudha. Koominiitii kana yoo filannee jenne hawaasa afaan hiikutti dabalamnaa jechuudha. Hawaasa afaan hiikutti yoo dabalamne an amma waan hojii eegalee jiruu fi kanaaf jecha afaan Oromoo naa fide ammasitti. Garuu seetiingii kana keessa seenuu qabdu. Seetiingii mallattoo seetiingii kana jechuudha. Ishee keessa seentaniiti laangweejii kana laangweejii
isin beektan kam ka jedhu filachuu danda'uu qabdu jechuudha. Laangweejii isin beektan kam ka jedhu irratti fakkeenya Ingiliffa kan irraa hiiknu waan ta'eef filachuu qabna. Dabalees kan biraas filannaa. Ammas gadi buunee dabalataan afaanota jiru kanneen afaanonni as keessa jiran hedduu jira. Oo bira yoo dhatta argattu jechuudha Oromoo. Oo bira geettaniiti. Kan amma filadhee jira jechuudha. Oromoo ka jedhu jechuudha. Oromoo yoo filanne asitti afaan lamaa akka irratti hojjechaa jirru nu agarsiisa waan ta'eef as bira duuba deebinaa jechuudha. Duuba yoo deebinee jenne vaalideet jechuun kan hiike yookiin kan namni biraa hiike isa sirrii ta'e fakkeenyaaf amma I wish I was more small ka jedhu laaf jedhee nama hiike jira jechuudha. Kanaafuu sirrii miti waan ta'eef ishee X itti cabsina jechuudha. Ammas kan gubbaa kana kaa ta'ee namni hiikeera waan ta'eef dogoggora ta'uu isaa X goona jechuudha. Kana fakkeenyaaf people recycling material household material ka jedhu kana namoonni meeshaa mana keessatti argamu haaromsuu irratti argamu ka jedhu korreekti waan ta'eef korreekti goona jechuudha. Kana jaarsa ka jedhee hiike kun dogoggora waan ta'eef inkorreekti jenna jechuudha. Akkasuma yoo oduu hiikaa jirru immoo hiikame kana mirkaneessuu jirru yoo sirrii ta'uu dhabu adda baafachuu dadhabne immoo iskiippii jennaa jechuudha. Iskiippii goona irra dabarra dhiifnee jechuudha. As biratti yeroo takkaan kudhan namaa kenna siistemni 10 keessa hagam akka hojjenne nutti agarsiisa jechuudha. Akka waliigalaatti immoo daka kanatti garaa jalatti meeqa akka hojjenne kan nutti agarsiisu as biratti nutti agarsiisaa jechuudha. Gammatti jechoota 114 hiikeera kaan dabalee jechuudha. Hiikaa irratti yoo hirmaannu ta'e immoo hiikaan kana jechuudha. Hiikaa fakkeenyaaf moderate question between OSA professionals and patients. Ka jedhu kanaaf yoo hiikaa hiikne yoo hiikaan kun ulfaate iskiippii goonaa jechuudha. Iskiippii yoo goone kan biraan ofii jechuudha. Yoo hiikaa isaa ka beeknu ta'e qofa asitti hiiknaa jechuudha. Fakkeenyaaf Varne I told you unhook of chain maal jechuu akka barbaade yoo ka beekne as biratti hiiknaa yoo hin beekne iskiippii goonaa jechuudha. Fakkeenyaaf he is currently meeting grade level standard demonstrate for effort. Fakkeenyaaf inni yeroo ammaa ulaagaa sadarkaa qabxii sadarkaa amma fakkeenyaaf seerluga afaan Oromoo eeguu qabna waan ta'eef kamtu guddaa ta'a kamtu xixiqqaa ta'a tartiiba seerluga afaaniitiin deemuu qabna. Sadarkaa qabxii waan hin guunneef tattaaffii gadi aanaa agarsiiseera jennee yoo hiikne kaane koonfirmi goonaa jechuudha. Kan amma hiike kana namni biraa sirrii ta'uu waan godhuuf yoo haguma beeku hiikaa jechuudha. Haala kanaan amma fakkeenyaaf 10 nuu kenname keessa 4 kaan irra utaalaa kaan maal jedhee 4 ga'eera jechuudha. Gara 10 akkasitti deema. Walumaa galatti googiliin yeroo ammaa hiikaa tajaajila hiikaa afaan Oromootiif hayyamee jira. Googil tiraansleeshinii keessa akka galuuf jechuudha. Yaada waliigalaatii fi googil tiraansleeshiniin maali yoo jettani googil tiraansleeshiniin giddugala hiikaa afaan idil addunyaa waggaa 4 dura yeroo dhimma waa'ee afaan Oromoo akka googilitti dabalamu afaanota addunyaa wajjin hiikamuu fi gaafachaa turre bara 2016 hiikaa faayidaa hiikaa afaan Oromoo argatu barreessinee turre. Waliigalatti afaan tokko afaanota gurguddoo addunyaa Ingiliffa isa as googil tiraansleeshinii irratti arginu kanneen jechuudha. Afaanota gurguddoo addunyaadha. Jiran kanatti yoo hiikamee jedhe tartaa yookiin immoo afaanota kanneen waliin yoo dabalamee jedhe afaan Oromoo Ingiliffaan hiikamee asirra kaa'ame jechuun afaanota barbaanne jijjiirachuu dandeenya jechuudha. Xaaliyaaniffatti keeyyata keenya haa ta'uu, hima keenya haa ta'uu, barreeffama dheeraa fedhe haa ta'uu, yeruma takkaan asirratti afaan Oromootiin wanta asirra jiru gara afaan barbaannetti jijjiirachuu dandeenya. Wantoota afaan biraatiin kaa'amanii murteessuudha yookiin nu barbaachisa jedhamu immoo bifa salphaa ta'een gara afaan Oromootitti illee jijjiirachuudhaaf dandeenya waan ta'eef dhaabbilee gurguddoo idil addunyaatti yeroo ammaa
sadarkaa afaanota asirratti argaman kanatti yoo hiikaman yeroo ammaa afaanota 145 gahaniiru. Afaanonni as jiran kun jechuudha. Afaanonni kunniin afaanota yoo tokko filanne tokkotti hiikkachuudhaaf salpha jechuudha. Mallattoon kun asitti mul'iftu kun kaan kaanitti hiikuudhaaf salpha. Fakkeenyaaf daachi irratti fakkeenyaaf dhaabbanni Googilii gaafa afaan Oromootiif hayyaman nuu kenne as biratti gaafa Google Translationii gara Oromoo to English Translation jedhee gaafa hayyama gaafa mariin jalqabaa godhame afaan daachiitiin barreeffama baase jechuudha. Afaan daachiitiin ibsa baase jechuudha dhaabbatichi. Dhaabbatichi afaan daachiitiin gaafa ibsa baasu afaan daachii kana fuuneeti Google Translation irra yoo kennu Google Translation irratti bifa salphaa ta'een daachiitu Ingiliffatti bifa kanaan kaa'amee jechuudha ibsiisa. Afaan Oromoo Oromoo language description isaa hiikaan isaa afaan Oromoo kuushitik language jedheeti waa'ee afaan keenya kaa'eeti afaanota naannoo kanaa wajjin akka argamu ibseeti sababa kanaaf hayyamneerra jechuudhaaf hayyamamuu qaba waan jedhu irratti marii godhamee ture. Haala kanaan asitti community keessatti kaa'ameera ilaaluu dandeettu namoonni ilaaltan. Afaanonni tokko gara Google Translation jijjiiramuuf ulaagaa kanneen guutuu qaba jedha. Barreeffama kanneen warri barreessaa turan hojjettoota dhaabbata Googiliiti jechuudha. Gaafii nuti bara 2016 dhiyeessine jechuudha. Yeroo ammaa asirratti feesbuukii irraa isin agarsiisu kana yeroo asirratti keenyu kana jechuudha. Haala kanaan amma hayyamamee afaan keenya afaanota gurguddoo addunyaatitti akka hiikamuuf irraa argataara waan ta'eef kana dhaloonni keenya hunduu hirmaanneeti afaan kana sadarkaa tokko gara fuulduraatti ceesifna jechuudha. Gaafii kana gara mootummaatiinis gara dhuunfaadhaatiinis akka deeggarsi barbaachisaan nu godhamee hojii kana hojjennu yeroo garagaraatti deeggarsa gaafachaa turre ni yaadattu waa'ee kana irratti nu cinaa dhaabbadhaa jechaa turre. Haala kanaan amma yeroo ammaa afaan Oromoo carraa afaanota addunyaa wajjin hiriiruudhaaf afaan keenya kana gara afaan Ingiliffaatti hiiknee akkuma feesbuukii san feesbuukiin yeroo ammaa dhibbeentaa 92 irra jira. Telegiraamiin dhibbeentaa 78 gaheera. Kana OICT'n nuti akka OICT'tti itti gaafatamummaa fudhannee kafaltii tokko malee waan dandeenyu dhimma keenyaaf nama biraa eeguun salphina jennee gaafa bara 2016 irraa eegalle irra waan dandeenyu gochaa jirra. Kana qofaa miti Wikipiidiyaa appilikeeshinii afaan Oromoo fi kanneen biroo haala nuuf danda'ameen bilisaan kafaltii tokko odoo hin gaafatin yookiin immoo kafaltii nu barbaachisa odoo kafaltiin hin qabaanne waan hojjennu jennee odoo hin taa'in dhimma quuqama eenyummaa keenyaa saba keenyaa afaan keenya yeroo ammaa afaan addunyaa irra jiru afaanota 6,880 oltu jira. Yeroo gabaabaa keessatti afaan 3,000 akka du'u qorannoon akka addunyaatti mirkaneesseera. Obbo Baqqalaa Garbaallee yeroo dhimma waa'ee afaanii haasa'an tokko dhimma kana kaasaa turanii namoonni dhageeffataniirta yoo jiraate haala kanaan yeroo amma afaan gurguddoo kanneenitti afaan keenya ol hin guddifnu taanaan afaanota du'an keessatti carraan mudatuu danda'a dhimma afaan keenya. Afaan tokko du'e jechaan eenyummaa aadaa duudhaa fi seenaan saba sanillee waliin kan du'u waan ta'eef guddina afaan ni wajjin wanti hunduu siyaas dinagdeen hawaasa tokko kan socho'uu danda'u gara fuulduratti kan kaarfachuu danda'u. Kanaaf afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'u jedhee uummanni Oromoo illee xiyyeeffannaadhaan dhimma afaan isaa gaafachaa jira. Hanga ammaatitti wanti nama gaddisiisu dhimma piroojeektii afaan Oromooti mootummaas ta'ee qaamni dhuunfaadha. Fandi godhee yookiin immoo piroojeektii tokkoof waan ta'e kafaltii ramadeeti hojiin hojjetamee hojii qabatamaa lafa kaa'ee hin jiru. Namootuma akka keenyaatittu bilisaan waan danda'e bakka garagaraatitti hojjechuu jira. Haa ta'u garuu uummata bal'aa qabaachuu amma fakkeenyaaf barreeffama Googiliin baase kana keessatti uummata miliyoona 24tu dubbataa jedha. Uummata miliyoona 24tu dubbata jechuun kuni Wikipiidiyaa kana irraa fudhannee Itoophiyaatu akkana baase waan jedhuuf kana sirreessuu nutu dirqama qaba jechuudha. Wikipiidiyaa kanallee sirreessuudhaaf yaalutti jirra. Isas hojii dabalataa godhannee hiiknee sirreessuun dirqama keenya akka ta'e as miliyoona 24 jedha waan ta'eef miliyoona 45 ol more than
miliyoona 45 ol akka ta'etti kan sirreeffamuu fi haalli kunneen dookumantiiwwan hedduu yeroo garagaraatitti hojii keenya guddaa fi itti gaafatamummaa guddaadhaan hojjechuu kan nu gaafatu waan ta'eef akkuma bara waggaa lama dura Dooktor Milkeessaa fa'aa Dooktor Biraanuu Masqal fa'aa waliin taane afaan Afrikaa keessaallee afaan sadaffaa ta'uu akkuma mirkaneessifne ammallee hojiin nurraa eegamu hedduu kan jirudha. Qabsoon karaa hundaan ta'a waan ta'eef hundi keenya irra jabaannee hanqinoota jiran sirreessuu akka qabnu waamicha isinii dhiyeessa. Ilmaan Oromoo bakka jirtan hundaan nu cinaa dhaabbadhaa. Piroojeektii kana irra hirmaadhaa. Akka waliigalaatitti tartiibota shanan kana hordoftaniiti hojii kana kan hojjechuu dandeettan moobaayila irratti illee akkamitti akka ta'e isinitti agarsiisa. Bal'ina isaatii fi garee telegiraamii kana irratti bifa salphaadhaan odeeffannoo garaagaraa yeroo garaagaraatitti gadhiisaa jirra waan ta'eef akka hirmaattan garee kana jooyin gootan waamicha isiniif godha. Yeroo ammaa telegiraamiitu bifa salphaa ta'een odeeffannoo dabarsuuf fayyadaa jira waan ta'eef kana qofa otoo hin taane guruppii feesbuuk googil tiraansleeshinii afaan oromooillee guruppiin uumameeru jira. Guruppii sanillee jooyin gootu kana irratti tartiibni qabachuu qabdan dura iimeelii qabaatuu qabdu. Iimeelii saniin loogiin gootanii kaataniiti linkii kana bantu. Linkii kana erga bantan booda saanduqa duwwaa yookiin hiikaa irratti geggeeffamu kana odoo hin tuqin koominiitii kana jooyin gootu. Koominiitii keessa yoo seentan koontiribushinii keessatti gama koontiribushiiniitiin laanguweejii keessan filattu. Laanguweejii yoo filattanii jettan laanguweejiin bifa kanaa isinii dhufa. Dura laanguweejii Oromoo filachuu danda'uudha qabdanii haaraa waan ta'eef fuuldura kana irratti hin argattan waan ta'eef kana xiyyeeffannoon ilaaluu qabdanii. Erga kan gootanii booda yeroo tokko tokko odoo isin hin beekin fa'a yoo waa tuqxanii jettan isin jala as deebi'a. Hiikkaan kun fakkeenyaaf akkana isin jala ta'eetti badaa jechuudha. Iddoon hiikkaadha. Yeroo san koominiitii tuqxan jecha. Koominiitii yoo tuqxan hiikkaan isinii dhufa jechuudha. Haala kanaan waan hojjennu hojii keenya kana yeroo gabaabaa keessatti milkeessuu danda'uudha qabna. Akka fakkeenya kanaatitti waan dandeenyu gochuudhaan waan nurraa eegamu koontirbuut haa goonuu waamicha kooti. Isteeppii hafe irratti eessatti soorii Ingiliffaa fi afaan Oromoo kan jedhu kana isinii agarsiisa xiyyaadhaan. Haala kanaan kaan sirrii ta'ee fi sirrii hin taane iskiippii, korreektii jedhaa filachaa kaan immoo hiikaa. Garee telegiraamii kanatti dabalamaa. Gareen telegiraamii kun telegiraamii illee itti hiikaa jirru waan ta'eef amma telegiraamiinis 78 irra jira. Telegiraamii hiikuudhaaf yuutuubii hiikuuf, feesbuukii dhiifama googilii hiikuuf, feesbuukii hiikuudhaaf gareen kun garee itti piroojeekticha koordineet godhaa jirrudha. Kennoo garee kana telegiraamii irratti yeroo ammaa miseensa 3,800 qaba. Achitti wal arginuun dhaamsa kooti. An Abdiisaa Bancaa Jaarraati. Ulfaadhaa galatoomaa fayyaa ta'aa. Nu cinaa dhaabbadhaa. Waa'ee afaan keenyaa, waa'een keenya nu malee nama biraan qabu fayyaa naa ta'a. Yeroo gaariis ni haa ta'u.